Sihu. Hello. Argite isa gaaficha? Maali? Fudhatan gaa akkaawuntii ishii sana osoo gaafuma san laaltee keessaa baastee raattee on jedhe barate. Hello jirta? Sifu akkam jirtan? Akkam Markus nagaadha? Maashi. Nagaa wallahi. Markus Maal ta'e? akkaawuntii qoftu Maaltu beekasan? Ha? iluu gaafa ilaalte san qoy nama keessaan baasnee fi ati gaaficha. Para bakki ani narraa qabaane oomseen. Akkanumaan seena tiktooki nama. Okay. Ani inuwaayyuun seenne isa warra sanuun geenna. Ani seenaa jedhan ilu. Ani seenaa jedha malee seenne. Nama biraati Yaaya harkaa fudhatanii amma. Ani seenaa jedhee. TikTokii si timbuune an akka maakitti waan TikTokii si kunoo isin as jirti. Seenee sin beeku an TikTokii nama seenuun jaaladhu. Ani dhagaiga ani ka jedheeni gifti keessa jiru kana eenyu baasaadhaan beekuu naan jedhu. Fidii jedheen TikTokii. Fidii jennaaniin wayituma san biriin eessartii jedhan biriin jirtuu naan jettan beeku ani aga dhuftee jennaaniin booda garii mucaa argitee biriin mucaan qaqaran galchin TikTok irraa waan dubbataa turre birii galchuu jalqabe birii galchee guyyaa lama wayita nu dubbannu rasiitiitti erge rasiitii erginaaniin nuti bakka anin seenan leen jennan isiin imeelu mana ergite anin seenna jechuudha dhiise akkas hubadha keessa siyyuu seenne maaliif koodii qabaachuu qaba seenuufiyyuu seenuullee barbaadne dhiise bakka maaliif kan barbaadu birii isa waan barbaadu eessa akkasiin jirtu hagam argattee birii sun akka hin banne qofa sanuu barbaada waraqaan hin dhufee mucaan hin erge achuma addaan galle jechuu barbaade sirna fudhatu. Ama qoy akkaawuntii ishii jechuudha lakkoofsuma ishii minaamin baname miti yoo ta'u baate mucaa kanaan dura gaafa kiyya hatamu sana Qoy gutak qoftu muyit raakai. Qoftu ina geessa? Ragaaga. Ati mucaa eessatti beeyta? Walin beeknu ani finno walin beeknu. TikTok irratti wal beeku wal beeknu. TikTok isa kana yuutuun tan kan duraan jalaa gubateen wal beekna jechuudha. Kana latti walin beeknu inni immoo maal jedhu yoo tolbaaftee maallaqa kan koos TikTok isa fudhatettee analee nafa missiistee siif hin deebisa. Kan hin baafadhe birrii kuma Qoftu na dhagee amma inni laal qoftu waa tokko si gaafadha uummata irratti keessaanis si gaafadhe ammas si gaafadhe an nama kijibu addunyaa akiratti hin jaadhu. Ma haadha kiyyan taanaan inni wushataan sa'u nama kijibu inuma deeggaru jechuudha jireenya kiyyatti koobaan deemaa koobaan gala wanti koobaa deemuu ni beektaa nama kijiba irratti waan hin deeggarree fi namni koobaa deema jechuudha inni wushataa hin machanyam mucaa walii galtaniiti
ajandaa teetiin fammasaa siin jeeti moo wanti kun dhugaadha haqa himi amma. Wallahi maqaa rabbi mucaa hin beeku garuu immoo namaati wajjin hin jiraatu nama imeelii kee laayivii sirreessitu natti kennee naan jedhe tiitoo kee nama sana natti kennee yoo tana fammasifte siif hin deebisaa naan jedhe dawwalee daayireektii. Istaayila maagi awwala tiktookii namaa hin fakkeessina namni biraa seenuu hin danda'u koodii itti kennitu malee tiktookii biraa seenuu hin danda'u qoftuun akkanuma haasofitaati tiktookii kee ufumaa nama kennite malee tiiktookii namni keessa rummoo isuma mucaan malee gadda baasee dhagaye illu sanii miti maalleeqni amma maalleeqni nu na dhagaye maallaqni nu limitii qaba inni maallaqa hunda baasee jira amma kan harkee nagarsiistetti iskiriinshoot godhadheen jira guyyaa dura geemii taphatte maallaqni sii guutee moo siin guunnee ilaaluudhaaf bani video jeetiin guys screenshot godheen jira maallaqa harkatte jechuudha maybe dheeyxee naman taane naa baasaa itti yoo jalaa balleessan booda maallaqni kun hanqanaa jechuudhaaf ragaatiin qabadhe jechuudha sini galee amma immoo maallaqni bahee jira maallaqni guyyaa tokkotti hin bahu tiktookii limitii qaba jechuudha amma keessa seentee bikka maallaqaa san guyyaa kaleessaa qarshii meeqaa qabaase guyyaa lammataa qarshii meeqaa qabaase himuu ni danda'a tiktookiin. Tokkoffaa mucaan quuftuu fakkaataa zarii gadi. Quuftuu dhagee. Amma paaswoordii jijjiirtee. Miti bariilu nama biraati. No kaseenu na erga video na erga nama laabii na sirreessan illeen hunduma isaa keessaa baasu inni illeen keessaa bahe an yaan rafaa ture ruman ka'u ijoolleen tiitoo keessa namni jiraadhan malee an quba sin qabu wallahi lazim ontini masaa isaan video gadhiisa sin agarres oma tokko illee nagar garuu immoo inni isaati anan yoo beekumti na argisiisa sii deebisaa maallaqa sana baafatee gaarutti na dawwalee kan eenyu itti kennee jennaan manuti gaafii si gaafa nu tiktookii mucaa kenname kana mucaan kun tiktookii kana akkamis seenuu danda'a gaafii maakii si gaafatte deebiin deebis nammati. Deebisee faa eenyu sitti kennennan nama natti kenne namatti laabinaa sirreessi jetti sanatu natti kennee. Gaafa sanillee namni sun yoo itti kennite koodiin si bira dhufaa bara akkamis seena namni sun. Koodiin imeelii ede galgala galuu jammarika ede galgala halkan galuu jammarika koodiin kun kan maali. Yoo galee koodii san eenyu fuudhee itti kenne koodii san. Hin beeku wallahi laasim hin beeku narra galaa ture maannee dheetiin nama gaha. Namni rafeera. Mucaan kana tiktokii keessa jira ajanda akkana kana oromoo irraa dhaaba bareedaa miti nam tiktokii kun ijoolleen oromoo guutuun as jala jira warri asirra jiru illee hin beeku tiktokii akkatti loogii hin godhan akka seenan hin beekan jechuun namni barsiisaatu hin beeku tiktokii kiyya kana amma yoo ani maakitti hin kennin maakiin seenuu hin dandeettu hin jiru tiktokii cabsanii ka seenan kunniin hin jiru. Nama tokkotti iyyuu nimne koodiin kun maaliif narra galaa dheetiin dubbadhe nama wajjin taa'aru mana keessatti dubbadhe naani kan maaliiti jedhamee madhiisan gisee sadii afur narra gare wallahi uumaan namatti tokkotti nimne ganama kana maroon ka'u titoo keessa namni jiraan an jette ijoolleen dhuftee achumaan keessa galee ilaala achiin daaretti naa dawwalamaa ture immoo achumaan daaretti sana yeroon kaasee titoo keessa anatu jira yoo tolbaaftee kana kan nagootetti anan nafa masiiste sii deebisaa kan natti kenne immoo nama laayivii sii sirreessuun an jenne nama laayivii naa sirreessu sana immoo dawwalee gaafadhee isas keessaa baasee yeroon jedhu inni amma keessaa bahe. Oke, namni mana keessa baasee Quftu nuti jibandee nu waan ati jettu kana tokko isaan fudhan. Iimeela kee mucaan si sirreessu sun loogiin hin godha. Yoo iimeela loogiin hin goone mucaan koodii kennuuf hin danda'u namni biraa tiktookii kee seenuu hin danda'u. Anuu seenuu hin danda'u. Iimeelis isa naa bane gaafas iimeelis. Mucaan nama birii sii baasu sun kakaa dhiyoo birii sii baasaa ture sunmoo. Meeli sana bane inni immoo hanquba hin qabu jedhee dhufee amma keessas na darbadhu isas darbadhu dhee na argisiise isatu imeeli naa bane gaafa sana jechuudha. Mucaa kana eessa wal beektan atamu mucaa tiktook irratti seenu kan. Isatti immoo isa akkasittiin jaangaan hin beekan inni biyyaan hin beekaa asirrattis immoo tiktook sirreessuu beekaa achumaan adii gaafa dhee tiktookii. Amma kaanii miti kasii sirreessu ka birrii sii galchu san hin jenneen. Ka amma keessa taa'u diimaa kana kasi fakkaatu kana eessa beektaa siin jedhan. TikTok irratti beekaree. Oke, keessa waliin haasofitanii? Laa waliin haasofu. Argitee hin beektu keessan?